Harka fuuni akkam jirtu kuni qubee tuutoriyaaliidha. Viidiyoo kana keessatti barnoota baayoloojii kutaa kurnaffaa Unit 5 Part 5 ilaalla. Part 5 kana jalatti wanti ilaallu blood groupidha. Gartuu dhiigaati. Gartuu dhiigaa karaa lamaan jechuudha kan qoqqooduu dandeenyu. Ka jalqabaa ABO blood grouping systemidha. Ka lammaffaa immoo RH blood grouping systemidha. Lachuu sirriitti ilaalla. Xumura irratti blood donation dhiiga arjoomuu eenyutu dhiiga eenyu kennuu danda'a, gosa dhiigaa kamtu yookaan immoo gartuu dhiigaa kamtu kamii kennuu danda'a, kamtu kamii kennuu hin dandeenye ka jedhu san ilaalla. So gartuu akkuma isiniin jedhe blood grouping systemii lamatu jira. Sistema lama jira jechuudha kan gartuu dhiigaa ittiin uuman. Ka jalqabaa ABO blood grouping system kan jennuunidha. Ka lammaffaa RH dha. Kun maal irratti hundaa'a yoo jenne antigenii irratti. Blood grouping is based on the antigen present on the surface of red blood cells. Antigenoota red blood cell irra jiran irratti jechuudha ka hundaa'u. Antigenoonni kun ABO antigenii fi RH antigen jedhamanii lachuun ilaalla. Akkuma kana dura ilaalle dhiigni komponentii meeqa qaba? Komponentii lama qaba. Seelotaa fi pilaazmaadha. Gartuu dhiiga nama tokko murteessuudhaaf kan nu fayyadu seelota keessaa red blood cellidha. Akkasuma pilaazmaadha jechuudha. Pilaazmaa fi red blood cell keessatti argama. Wanti gartuu dhiigaa murteessuuf nu fayyadu. So ABO irraa jalqabna. ABO blood grouping systemii keessatti gartuu dhiigaa meeqatu jira? Afurtu jira miti? Gartuu dhiigaa A, gartuu dhiigaa B, gartuu dhiigaa AB fi gartuu dhiigaa O dha. Afran kana jira. Akkamitti murteeffamanidha? Antigeniidhaan murteessina. Antigen jechuun salphumatti akka ID kaardiititti akka waraqaa eenyummaatitti fudhadha antigen jechuun. Antibody jechuun immoo waraana jechuudha. So salphumatti fakkeenyaaf namni tokko hin jiraa jennu kun red blood cell isaati. Seelota dhiigaa diimaa jechuudha. Seelii dhiigaa diimaa kanarra antigeniitu murteessa jennee miree gartuu dhiiga nama tokko antigenii gosa lama jira. ABO blood grouping systemii keessatti antigenii gosa lamatu jira. Antigen A fi antigen B ka jedhamu jira. Antigeniin akka maaliitiif fayyada? Akka waraqaa eenyummaatiif fayyada. Akka waraqaa eenyummaatiif fayyada. ID kaardiidha. So osoo fakkeenyaaf namni tokko red blood cell isaa yoo ilaallu antigen A tu irra jira. Gartuun dhiiga nama kanaa maal ta'a? A jedhama jechuudha. Gartuun dhiiga nama kanaa A dha. Yoo red blood cell isaatirra antigen B jiraate gartuun dhiiga nama sanii maalidha? B dha. Yoo dhiiga isaatirra red blood cell isaatirra antigen A nis antigen B nis jiraate waraqaa eenyummaa lamaanuu yoo qabaate red blood celliin isaa gartuun dhiiga nama sanii maal jedhama? AB jedhama. AB. Kaafraffaa ammoo red blood celliin isaa takka illee hin qabu. Antigenii takkas yoo qabaachuu baate gartuun dhiiga nama sanii maal jedhama? O jedhamee waamama. O jennaani jechuudha. Kanaaf waa'ee antigenii hubattan jedhee yaada. Itti aansinee waa'ee antibody isinitti mul'isu. Antibody jechuun waraana jechuudha. Antibody jechuun akkuma as bira mul'isuuf yaalle akka waraanaati. Pilaazmaa keessatti argama antibodiin. Antibody illee gosa lamatu jira. Antibody A fi anti-B jedhama. Antibody A and antibody B. Fakkeenyaaf amma antibodiin as bira jiru kun A dha haa jennu. Antibody A dha. Red blood cell antigen A ofirraa qabu yoo arge maal godha? Hin ajjeesa jechuudha. Akkasuma kun antibody dha haa jennu. Antibodiin kun B dha. Antibody B dha. Red blood cell antigen B ofirraa qabu yoo arge hin ajjeesa. Waliif faallaadha jechuudha. Antibody A fi red blood cell antigen A ofirraa qabu waliif faallaadha. Akkasuma antibody A fi B fi red blood cell antibody B ofirraa qabu faallaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun osoo AB illee ta'e akkasuma red blood cell antigen A fi B ofirraa qabus yoo ta'e antibody B attaakii godhe hin ajjeesa jechuudha. Waliif faallaadha. Walii galee
Kanaaf gartuu dhiigaatii fi antiijinii fi antiboodii halaalu. Gartuun nama tokko A yoo ta'e antiijinii kam qaba jechuun red blood cell irraa antiijin A qabaa jechuun. Biladii keessaa dhiiga keessaa antiboodii kam qabaachuu qaba? Antiboodii B qabaachuu qaba. Faallaa ta'uu qaba jechuudha. Antiboodii B yoo qabaate red blood cell isaa san hin tuqu. Gartuun dhiiga nama tokko B yoo ta'e hoo antiijiniin inni qabu B dha red blood cell irraa. Plasmaa keessaa antiboodii kam qabaachuu qaba? Antiboodii A qabaachuu qaba. Akka red blood cell san wajjin walitti hin buuneef. Gartuun dhiiga nama tokko AB yoo ta'e red blood cell irraa antiijinii lachuu ni qabaata. Plasmaa keessaa hoo antiboodii kam qabaachuu qaba? Antiboodii tokko illee qabaachuu hin qabu. Antiboodii A's yoo ka qabaatu ta'e B's yoo ka qabaatu ta'e lachuu red blood cell san waan ajjeesaniif yookaan walitti bu'iinsi waan uumamuuf. Gartuun dhiigaa afuraffaan O'dha miti. O irratti antiijiniin tokko illee hin jiru red blood cell irra. Kanaaf antiboodii keessatti plasmaa keessatti antiboodii lamaanuu antiboodii A'nis antiboodii B'nis jiraachuu ni danda'u. So, ABO blood grouping system. ABO blood grouping system. The ABO system classifies blood into 4 main groups. Bakka afuritti jechuudha inni qoodu. Based on the type of antigen present on red blood cells. Gosa antigenii red blood cell irratti argamuu fi and antibody in plasma. Antibody plasma keessatti argamu irratti hundaa'eeti. Namni blood groupiin isaa A ta'e maal qaba? Antigen A red blood cell irraa qaba. Plasma keessaa immoo antibody B qaba. Namni gartuun dhiiga isaa group B ta'e red blood cell irraa antigen B qaba. Plasma keessaa immoo antibody A qaba. Namni gartuun dhiiga isaa AB ta'e red blood cell irraa both A and B antigenii lachuu ni qabaata. Plasma keessaa garuu no anti-A or anti-B antibody lamaanuu hin qabu. Namni gartuun dhiiga isaa O ta'e red blood cell irraa antigenii hin qabu jechuudha. No antigen. Garuu immoo plasma keessaa maal qaba? Antibody lamaanuu ni qabaata. Antibody lamaanuu ni qabaata. Wanti biraa ka beekuu qabdan blood type AB universal acceptor dha jedhama. Miti? Gartuu dhiigaa kamirraayyuu ni fudhata. A irraallee ni fudhata, B irraas, O irraallee, sadiin irraayyuu ni fudhata. Sababni inni sadiin irraayyuu fudhatu maaliif? Waraana waan hin qabneef. Antibody A's, antibody B's hin qabu waan ta'eef seelonni dhiiga diimaa gartuu sanarraa yoo dhufan miidhaan irra gahu hin jiraatu. Kanaaf namni gartuun dhiiga isaa AB ta'e hundarraayyuu ni fudhata. Universal donor acceptor dha. Namni gartuun dhiiga isaa O ta'e garuu maalidha? Universal donor jedhama. Hundaafuu kennuu danda'a. Sababni isaa red blood celliin isaa antigenii hin qabu. Kanaaf bakka dhaqe kamittuu rakkoon irra gahuu hin danda'u jechuudha. Saniif. Blood kun blood group dha jechuudha kan mul'isu. A irratti antigen A qaba red blood celliin. Antibodiin plasma keessa jiru kaminni anti-B dha jechuudha. Gartuun dhiigaa B'n red blood cell irraa antigen B qaba. Plasma keessa anti-A dha. Wantuma amma haasofne. AB'n antibody hin qabu. Antigenii lamaanuu ni qaba, antibody hin qabu. O'n antigenii hin qabu, antibody lamaanuu ni qaba. Itti aansanii RH factor dha kalaallu. RH factor. Wanti tokko osoon haasoin bira taruu hin qabne isa kana jechuudha. Gartuu dhiigaa ABO keessatti kamtu kamii kenna kan jedhu san beekuu qabna. O'n gartuun dhiigaa O'n hundaafuu ni kenna. O'fis, A'fis, B'fis, ABfis ni kenna. Sababni isaa maalidha jenne? Sababni isaa maal waan hin qabneef? Antigenii waan hin qabneef. Antigenii waan hin qabneef. AB yoo laalle immoo hundarraayyuu ni fudhata. Gartuu dhiigaa hundarraayyuu sababni isaa waraana waan hin qabneef, antibody waan hin qabneef. Gartuu dhiigaa A'n kan inni irraa fudhatuu danda'u lama qofarraa gosa dhiigaa lama irraa fudhata. A irraa ni fudhata. Maaliif? Red blood celliin dhufeetiniin yoo
dhiiga isaa keessa seene ka antijen A qabu rakkoon irra gahu hin jiraatu. Akkasuma ka biraa maalirraa fudhata? O irraa fudhata jechuudha. Lamaan kana qofa irraa fudhata. B'nis akkasuma. B illeen akkasuma. B irraa ni fudhata, O irraa ni fudhata. Sanii ala ka biraati irraa hin fudhatu. So kana fakkaata. Itti aansinee RH rhesus factor or RH factory. Kunis gartuu dhiigaa kan itti adda qoqqoodaniin jechuudha. Sistema biraati. The rhesus factor is an antigen found on the surface of red blood cell. Kunis antigenidha. Antigenii red blood cell irratti argamudha. D antigen jedhamee beekama. It was discovered in 1940s and is inherited just like ABO blood groups. Bara 1940 keessa jechuudha kan qoratamee irra gahame. Gosa lama jechuudha dhiigni. RH jalatti gartuu dhiigaa lamatu jira. RH positive fi RH negative ka jennuunidha. RH positive and RH negative. Kuni ka ta'u fakkeenyaaf red blood cell nama tokkoo ni jira. Antigen RH antigen ka jedhamutu jira. RH antigenii sayyoo ofirraa qabaate positive jechuun namni sun. RH antigenii sayyoo ka hin qabaanne ta'e immoo negative jedhama. Kanuma wanti biraan jiru. So RH positive ka jedhamtu if you have RH antigen or red blood cell keetirra RH antigen yoo jiraate RH positive jedhamta jechuudha. Nama addunyaarra jiru keessa percentage 85 RH positive dha. RH negative ka jedhamu immoo if you do not have RH antigen, yoo RH antigenii qabaachuu baatte red blood cell keetirra RH antigenii yoo hin jiraanne RH negative jedhamta. Kun nama addunyaarra jiru keessa percentage 15. Blood donation and compatibility. RH factory kana yoo ilaalle kamtu kamii kennuu danda'a? RH positive immoo RH negative ka jedhu sana addaan beekuu qabna. So namni tokko RH positive yoo ta'e red blood cell isaati irratti maaltu jira? Antigenichi ni jira. RH antigeniin jechuudha. RH antigeniin red blood cell isaati irra waan jiruuf nama RH positive ta'e tokko plasma isaa keessa antibodiin hin jiru. RH antibodiin hin jiru. Garuu immoo namni gartuun dhiiga isaa RH negative ta'e plasma isaa keessa maaltu jira? Waan RH antigenii plasma irraa hin qabneef, red blood cell irraa hin qabneef plasma isaa keessa antibodiin uumamuu ni danda'a jechuudha. Antibodiin uumamuu ni danda'a. So salphumatti namni RH positive ta'e tokko nama RH negative ta'e irraa fudhachuu ni danda'a. Plasma isaa keessa antibodii uumamuu waan hin dandeenyeef. Garuu immoo namni RH negative ta'e tokko RH positive irraa fudhachuu hin danda'u. Plasma isaa keessa antibodii waan qabu. RH negativein RH negative qofa irraa fudhata. RH positivein immoo lachuu irraayyuu RH positive irraayis RH negative irraayis ni fudhata. So RH people they can donate both to RH negative. RH negative people can donate both to RH positive and RH negative. Namni RH negative ta'e tokko lamaaniyyuu kennuu ni danda'a jechuudha. RH positiveifis RH negativeifis ni kenna. Kana jechuun RH positivein gosa lachuurraayyuu ni fudhataadha. RH positivein garuu eenyu kennuu danda'a? RH positive ni kenna. RH negative immoo hin kennu. RH negativein RH positive irraa waan hin fudhanneef. They can receive blood from RH and RH negative. RH positive in jechuudha. But RH negative people should avoid receiving RH plus blood as it can cause an immune reaction. Rakkoo irraan gahuu waan danda'uuf namni RH negative ta'e tokko nama gartuun dhiiga isaa RH positive ta'e irraa dhiiga hin fudhatu. RH factoriin kun pregnancy hojjetamu ulfa wajjin wal qabsiifnee yoo ilaalle rakkoo inni uumutu jira. Gartuun dhiigaa haadhaatii fi ka daa'imaa yoo ka garagara ta'u taate daa'ima irratti dhiibbaa inni uumatu jira. Akkamii akka ta'e fakkiidhaan haa ilaallu jalqaba irratti. So as biratti amma
fakkii kanarratti akka mul'isuuf yaalametti gartuun dhiiga haadhaa RH negatiiviidha. Ka daa'imaa immoo RH positiiviidha. Kana jechuun salphumatti gartuun dhiiga haadhaa sun red blood cell isiit irratti antijiniin hin jiru jechuudha. Ka daa'imaati irratti garuu RH antijiniin ni jira. RH antijiniin ni jira. Kanaaf dhiigni red blood cell RH antijinii qabu tokko nama gartuun dhiiga isaa RH negatiivii keessa yoo kaseenu ta'e rakkootu irra gaha. Antiboodii oomishuu jalqaba jechuudha gartuun dhiigaa RH negatiivii sun. Garuu as biratti wanti ta'u hin jiru. Daa'imarra rakkoon gahu hin jiru. Ulfa jalqabaa yoo ta'e jechuudha. Sababni isaas dhiigni haadhaatiif daa'imaa walitti hin makamu. Dhiigni daa'imaa kun red blood celliin daa'imaa gara dhiiga haadhaatti hin deemu jechuudha. Pilaasentaa keessaan darbee gara haadhaatti waan hin deemneef dhiigni haadhaa sun RH positiivii daa'imaa kan adda baafatu hin danda'u. Guddatee haga daa'imni dhalatu. Eega daa'imni dhalate booda garuu waan uumamutu jira. Gaaf daa'imni dhalatu da'umsarratti dhiigni daa'imaaf ka haadhaa wal tuqa. Sa'aatii sanitti RH positiiviitu keessa hafa jechuudha. Qaama haadhaa keessatti red blood celliin daa'imaa sun keessatti hafa. Gaafa red blood celliin daa'imaa sun keessatti hafu qaamni haadhaa sun akkamitti lakkaa'a? Akka alagaatitti waan lakkaa'uuf antiboodii oomishuu jalqaba. RH antiboodii ka jedhamu oomisha. Antiboodiin sun qaama isii keessatti hafa. Eega qaama isii keessa hafe booda yeroo lammaffaaf ulfoofte haa jennuun. Yeroo lammaffaadhaaf yoo ulfooftu daa'imni isii RH positiiviidha. Dhiigni isii RH negatiiviidha. Qaama isii keessa dhiiga isii keessa maaltu jira? Anti-RH antiboodiitu jira. Anti-RH antiboodiin pilaasentaa ce'uu ni danda'a. Kanaaf pilaasentaa ce'uudhaan red blood cellii daa'imaa sana miidhuu itti fufa jechuudha. Miidhuu jalqabaa daa'ima sana osoma inni garaa keessa jiru rakkoo guddaa irraan gaha. So barbaachisummaan RH blood groupii isa kanaafi. Haati takka RH negatiivii taate daa'imni isiin garaa qabdu RH positiivii yoo ta'e eega isiin deettee booda akkuma isiin deetteen qoricha kennamuuftu jira. Qorichi sun antijinii daa'imaa san guutuutti balleessa akka qaamni isii adda hin baafanneef. Saniif fayyada. So first pregnancy ulfa jalqabaat irratti RH mother carrying RH baby. Haati gartuun dhiiga isii RH negatiivii ta'e tokko daa'ima RH positive ta'e garaa qabdi. The immune system does not recognize RH positive blood cells as foreign. Immune systemiin haadhaa sun adda baafatuu hin danda'u jechuudha ka daa'ima jalqabaa sana. Because placenta keeps mothers and the baby's blood separate. Placentaan dhiiga daa'imaatii fi haadhaa gargar baasee waan qabuuf jechuudha walitti hin makaman. This means the first pregnancy usually does not cause issue. Daa'imni jalqabaa sun hin miidhamu. However, during delivery some of the baby's RH blood may mix with the mother's blood. Dhiigni daa'imaa ka haadhaa wajjin yeroo dahumsaa yeroo delivery wal tuqa jechuudha. Causing her immune system to create antibodies against the RH antigen. Sanbooda immune systemiin isii maal gochuu jalqaba? Antibodii oomishuu jalqaba. Anti-RH antibodii. Qaama isii keessaa hafa jechuudha antibodiin sun. Second pregnancy. Ulfa lammaffaat irratti if the mother is pregnant with the RH baby. Daa'imni lammaffaadhaaf garaa isii keessa jirus RH blood groupiin isaa RH positive yoo ta'e the antibodies from the first pregnancy may attack the fetus's blood cells. Daa'ima garaa keessa jiru sun antibodiin jalqaba qaama haadhaa keessa uumame sun attack gochuu jalqaba. Leading to erythroblastosis fetalis ka jedhamu. Dhibee kanaaf isa saaxila. Erythroblastosis jechuun red blood celliin isaa dhoowuu jalqaba jechuudha. Blast ta'a. Sababa antibodii saniitiin. This can cause problems like anemia fida. Anemia jechuun hammi red blood cellii qaama keessa jiru hir'achuu jechuudha.
Jaundice is a build up of waste products in the baby's blood. Dhiiga daa'imaa keessatti waste productiin build up ta'uu danda'a, jalqaba, kuufamuu jalqaba. Jaundisiin kan uumamuu fi seelonni dhiiga diimaa daa'imaa sun antiboodiidhaan gaafa ajjeefamaa yoo dhooyan waan achi keessaa bahutu jira. Hemogloobiinii jechuudha. Hemogloobiinii sun daajistir ta'a. Hemogloobiiniin daajistir ta'e sun immoo maal uuma? Jaundisii uuma. Enlarged liver. Liveriin isaas, tiruun isaas ta'uu danda'a sababa the liver work harder to compensate for the loss of red blood cell. Red blood cell antiboodiidhaan ajjeefaman san bakka buusuudhaaf cimee hojjeta jechuudha. Liveriin gaaf san taasisu maal ta'a? Hin dhiita, humnaa ol waan hojjetu. Prevention and treatment. Waan kan ittisuudhaaf maaltu taasifama? R negative mothers are given an injection of RH immunoglobulin ka jedhamutu jira. Qoricha kanatu kennamaaf during pregnancy and after childbirth. Tokko osoma ulfa jirtu kennamaaf qorichi kun. Lammaffaa immoo akkuma deetteen kennamaaf. This helps prevent the development of antibodies against RH blood by eliminating the RH antigens of baby from mother's blood. Kuni maal taasisa? Qorichi kennamu kun RH antigenii daa'imaa san akka qaamni haadhaa sun addan baafame dafee jalaa balleessa. Itti aansee blood donationidha. Dhiiga arjoomuu jechuudha. Dhiiga eenyutu eenyu kennuu danda'a ka jedhu san. Blood is vital for body and the body. Blood loss due to injury, surgery or illness can be life threatening. Dhiigni jiraachuu nama tokkootiif baay'ee barbaachisaadha. Namni sababa garagaraatiif dhiigni irraa jiguu danda'a jechuudha. Injuriidhaaf miidhaan wayii irra gahee ta'uu danda'a. Surgery, wal'aansi baqaqsanii yaaluu taasifameefii ta'uu danda'a. Illness dhibee garagaraatiif ta'uu danda'a jechuudha. Kun immoo rakkina fida. Hammi dhiigaa qaama keessa jiru yoo hir'ate namni tokko lubbuun jiraachuudhaaf ulfaataa ta'a. Blood transfusion jechuun immoo is a process of transferring blood from a healthy donor to a person in need. Nama tokkorraa fuunee gara nama biraatti dhiiga dabarsuun blood transfusion jedhama. Blood group compatibility. Dhiigni wal simatamu wal hin simatu ka jedhu san compatibility jechuun akkasii. Agglutination waan jedhamutu jira. Agglutination means if incompatible blood groups are mixed. Dhiigni wal hin taane gaafa walitti makame antibodies react with antigen or red blood cells causing clamping. Antibody fi antigeniin wal nyaatisa gaggeessu yookaan walitti bu'u jechuudha. Kun immoo maal uuma? Akka dhiigni ititu taasisa. Agglutination jechuun akkasii. Which blocks blood vessels and can be fatal. Dhiigni yeroo barbaachifnetti itituun sun immoo maal uuma? Ujummoo dhiigaa cufuu danda'a. Ujummoo dhiigaa cufamuun immoo rakkoo guddaa fida. Du'aafis nama saaxiluu danda'a. So waa'ee kanaa sirrii ilaallee jira miti. Blood group on hundaafuu kennuu ni danda'a. Sababni isaas wanti inni universal donor jedhameef antigenii waan hin qabaanneef gartuu dhiigaa kamuu bira yoo dhaqe attack hin ta'u jechuudha. Ka bira ABdha. AB'n hundarraayyuu ni fudhata. Universal recipientidha. Sababni isaa antigenii waan hin qabneef. Has no antigens. Blood group N antigen A fi antibody B qaba. So A irraa ni fudhata, O irraa ni fudhata. B'nis akkasuma. B fi O irraa fudhatuu danda'a. Condition for blood transfusion. Nama tokko jedhifneetumaan dhiiga isa barbaachisa jennee abbaa feenee irraa waraabnee dhiiga ittiin finnu jechuudha. Jalqaba blood compatibility must be checked. Blood compatibility ni ilaalla. Dhiiga namicha dhiiga barbaadu sanis ni ilaalla. Ka kennuu fi hiduu sanis lamaanuu gartuu dhiiga isaanii addaan baafachuu qabna jechuudha jalqaba. Blood type must match between donor and recipient considering both antigen and antibodies. Antigenii fi antibody ilaallee jechuudha kan murtaa'uu qabu. Itti aansinee gaafii hojjanna. A person with blood group B loses blood due to accident. Namni gartuun dhiiga isaa B ta'e tokko dhiigatu irraa jige akka malee. He may receive blood donation from group. Dhiiga gartuu kamirraa fudhachuu danda'a? Nama gartuu dhiiga kam qaburraa fudhachuu danda'a? Deebiin sirriin sii ta'a jechuudha. B fi O irraa fudhata. Suppose a person lost a lot of blood due to car accident. Balaan makiinaa irra gahee namni tokko dhiigni irraa jige.
If his blood group is O, donor's blood should be jedha. Gartuun dhiiga namicha kana O'dha. Kanaafuu eenyurraa fudhachuu qabaadha dhiiga. Nama gartuun dhiiga isaa O ta'e qofarraa fudhata. Kanaaf deebiin sirriin Cdha. Which of the following type of blood does not have antigens on its red blood cells? Gartuun dhiigaa antigenii ofirraa hin qabne. Red blood celliin antigenii ofirraa hin qabne kamiin ni jedha. Deebiin sirriin O'dha jechuudha. So akkuma beektan O'ni universal donoridha. Hundaafuu kennuu ni danda'a. Garuu kamirraayyuu hin fudhatu. Sababni isaa antibody lamaanuu waan qabuuf. On a clean glass slide tokko irratti narsiin takka maal goote mixed donors AB blood group with recipients B group. So namichi dhiiga fudhatu hedu gartuun dhiiga isaa ABdha. Namichi dhiiga kennuudhaaf deemu immoo gartuun dhiiga isaa Bdha. Dhiiga kana lamaan meeshaa wayita irratti walitti makte jechuudha. What result could she observe after mixing the two blood groups? Eega gartuu dhiiga lamaanii walitti makte booda maal argiti waan haarawaa ta'e? Color of the mixture change. Halluun dhiigaa ni jijjiirama jedha. Kun sirrii miti. B'n mixture becomes agglutinated. Dhiigni walitti makame sun hin itita jedha. Kunillee sirrii miti. Maaliif? A, B fi B'n walii kennuu ni danda'a. Saniif dhiigni hin ititu. There was no change in appearance. Wanti jijjiiramu tokkos hin jiru jedha. D. Red blood cell increase in size. Lakkoofsi yookaan immoo saayiziin red blood cell ni dabala jedha. So deebiin sirriin dhiifama. Deebiin sirriin C ta'a isa kana jechuudha. There was no change in appearance. Wanti jijjiiramu tokkos hin jiru. Blood group A fi ka fudhatu eenyuun ABdha. Dhiifama. As biratti dogongora. Doonariin ABdha. Ka kennu jechuudha. Namichi kennuu hedu gartuun dhiiga isaa ABdha. Namichi fudhatu immoo Bdha jechuudha. Kanaaf deebiin sirriin B mata. Mixturein agglutinated ta'a. Hin itita jechuudha. Maaliif yoo jenne gartuun dhiiga AB kun antigenii lachuu ofirraa qaba. Gartuun dhiiga B immoo antibody A of keessaa qaba jechuudha. Antibody A sun red blood cell antigen A fi B ofirraa qabu san attack godha. Kanaaf deebiin sirriin Bdha. Gaafii itti aanu a woman lost a lot of blood during delivery and the doctor found that she required blood from another person to save her life. Haati takka eega da'umsaan booda dhiiga hedduu irraa jige yeroo da'umsaa. Doktarri isii immoo dhiiga akkasii barbaachisu hime. Then he checked her blood type and found that she was blood type O. Gartuun dhiiga isii O'dha. Agglutination will not happen if she received blood from a person having blood group. Akka agglutinationiin hin uumamne dhiiga isii keessatti akka dhiigni hin ititneef jechuudha. Gartuu dhiiga kamirraa fudhatuu qabdi? Deebiin sirriin O'dha. Type O'n O qofarraa fudhatuu danda'a. Gaafiin xumuraa. Assume you wanted to demonstrate compatibility of blood group. Compatibility mul'isuu barbaadde. Gartuu dhiiga kamtu kamiin hojii deemaa. You took 4 test tubes labeled O, A, B and AB based on the blood group that each test tube contained. Test tube 4 qabda. Afran keessa ka jalqabaa keessa gartuu dhiigaa O'tu jira. Ka lammaffaa keessa A, ka sadaffaa keessa B, ka afuraffaa keessa gartuu dhiigaa ABtu jira. You added an unknown blood sample into each test tube and no agglutination was observed. Achiin gartuu dhiiga wayii si kennan ka hin beekamne jechuudha. Yoo afranittuu naqxu agglutinationiin uumamuu dide dhiigni hin ititne jechuudha. For this you can conclude that unknown blood sample was. Kanarraa kaatee gartuun dhiiga si kenname san ka gartuun dhiigaa isaan beekamne san maal ta'aadha? Deebiin sirriin kam ta'a? Blood type O ta'a jechuudha. Sababni isaallee red blood celliin isaa maal hin qabu? Antigenii waan hin qabneef salphamatti gartuu dhiigaa afranittuu gaaf naqnu rakkoo inni uumu tokkollee hin jiraatu. So viidiyoon paartiin 5ffaan asumarratti xumurama. Tole, viidiyoo guutuu boqonnaa kana argachuudhaaf akkasumas viidiyoo guutuu boqonnaa tokkoffarraa kaasee haga 6ffaa jiru haala kanaan hojjetame karaa teelegiraamaatiin galmooftanii barachuu ni dandeettu. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti mul'atu kanaan nu bilbilaa. Yookaan immoo odeeffannoo guutuu argachuu yoo barbaaddan
telegiraama irra dhaquudhaan chaanala telegiraamaa keenya sarchi gootanii join gochuu ni dandeettu. Maqaan telegiraama keenyaa qubee tuutoriyaal jedha. Dhattanii isa sarchi gootanii yoo seentan odeeffannoo waan kanaan wal qabate guutuu isaa achirraa argachuu ni dandeettu. Galatooma.